بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتان أجي فتوتك إنك كيري الحمد لله بقى جراتني سنين جنة إن شاء الله كانت أنصر أن أكون بك مبروم سكينك ويار آسينا أغرتي سعد بن أبي وقاسي سنرى لي كتاب كل سديت تفاقي نجرات لهادات والإحسان كتاب كل سديت تفان سينا سعد المبا وقاسي الرا أكنا جنة سعد بن أبي وقاس eega faaris injifatee booda himsa irratti amiira ta'ee biyya himsaa bulchaa ture. Umar achirratti agartee amiira isa godhee achitti biyya bulchaa ture. Yeroo dheeraadhaaf bulchee hedduu tola itti oolaa salaata agartee ittiin salaachisaa duuba waan cufa amrii isaanii maraan dhaabbata. Achumaa eega sanii namni nama xureessuun dhabamu sa'aadiin xureessan. Sa'aad xureessanii waan jedhaniin sa'aad agartee ka inillee salaatallee agartee tolchee nuun hin salaatu akkana akkasii ana akkasii akkana akkasiin kun yaa'e. Achii Umar yaame sa'aadin yaamee waan akkanaa siin jedhanii akkami jennaan lakkan akkasii mitii jedhe. Ani agartee ka nabii kenna waliin ture akka nabiin kenna ittiin salaatutti salaatan jedheen. Salaata agartee ka akka zuhurii, akka asrii, akka magriibaa, akka ishaa'ii kana yeroo salaachisu raka'aa lameen duraa dheeressee raka'aa lameen boodaa gabaabsaa jedhe. Nabiin kenna akkasis salaachisaan akkasis salaatanii jedhe. Akkasuma sirraa beeka jedheen Umarillee radiyallahu anhu. Akkana jedhe sunnaan nabii kenna. Akkasumaa jedheen Umarillee. An akkana malee akka biraatitti isaaniin hin salaatu jedhe. Duuba akkamin na eeybesitii jedhe baniin sa'aadii. Ani nama dura karaa rabbii keessatti xiyya darbatee jedhe radiyallahu anhu. Ani nama dura karaa rabbii keessatti xiyya darbatee jedhe Sa'ad bin Abi Waqaas. Dhugama durri nama karaa rabbii keessatti xiyya darbatee Sa'ad ilma Abbaa Waqaasitti. Ammallee waan jedhe an nama nabii rabbii waliin baala nyaatee jedhe waan nyaannu dhabne. Inni kaa warra duraati kaa agartee islaamummaa keessatti. Maalanaa khilxaa jedhe. Wanni tokkollee agartee makaan nuuf hin jiru jedhe. Baala nyaannee akka gaalli shishii buusutti shishii buusaa turree jedhe. Akka re'een shishii buustutti shishii buusaa turree jedhe waan nyaannu hin qabnu. Nabii kennan waliin namni hagoon tokko ka akkas turan ka gaafa nabiin kennan fa'a waliin duulaa turan. Ani warra akkasiitii jedhe. Anaasan har'a baniin sa'aadiina eeybesitii jedhe duuba. Sunnaa nabii kennaan beeku jette. Anaasan na eeybessanii jedhe agartee nama nabii rabbiin har'a beeku jira jechuu isaati duuba. Nama sunnaa nabii kennaan har'a beeku jira jechuu isaati. Dhugama. Namni isarra beeku hin jiru gaafa sanitti. Nama nabii kennaan waliin agartee ka ala bulee qabbana keessa bulee ho'a keessa bulee beelaa dheebuu waliin dandahee karaa rabbii keessatti yeroo duraatiif xiyya darbate ka saniin faarfamu gurbaa warra jannataa ammallee ka nabiin kenna ka warra jannataa jedhee osoo addunyaa gubbaa jiru isa hime banii aadamii ka namni nama eeybessuun dhabamu eeybessan duuba. Sunnaa nabii kennaa tolchee nuun hin deemu jedhanii. Yeroo kana haalli kun duuba agartee bal'atee jennaan Umar isaa kana buusee Ammaar bin Yaasir achirratti file. Gaafa kana agartee ka Umar bin Khattaab radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu sa'aadii waliin nama ergee jechi kun hagam dhugaadhaa masjiida agartee ka himsaa keessa deemaatii gaafadhaa jedhe dubbiin kun dhugaa moo sobaa gaafadhaa jedhee nama itti filee sa'aadillee qabadhaa waliin masjiidanirra deemaa sa'aad dhugamaan salaata namat balleessamu dubbiin akkamii hubadhaa adda baafadhaa jedhe amriin kaa fatabayyanu jira waan jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu jedha rabbiin yoo namni faasiqaa tokko dubbii isiniif fide addaan baafadhaa jedha akkanaan namatti hakumuun hin taatu. Achii duuba sa'aadii rabbi sarraa haa jaalatu fuudhanii waytii deemaniin masjiida kaan illee seenanii gaafatan mee sa'aad irraa maal himattan jedhaniin namoonni faarsa lakki sa'aadii waan takka illee irraan himannu namni akka isaan jiru nama gaariidha akkana
kana jedhaniin duuba. Namu akka jedhee faarsa. Nama hamtuu irraa himuu ni dhaban. Masjiida kaan dhaqan, kaanii bayan, kaan dhaqan, kaanii bayan, kaan dhaqan. Haala kanaan duuba sa'aadiin gorsa sa'aadii irraa agartee kan nama waa himuu dhaban. Akka gizee raasaa odeessanii san dubbiin ni dhaban. Sa'aad immoo nama silaallee shakkamuu miti. Yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatu. Namni tokko lafaa ol ka'ee dhaabbate. Nama badaan dhabarre lafaa ol jedhee dhaabbatee eega sa'aad irraa nu gaafattan anatu isinii hima jedhe waa'ee isaa. Sa'aad salaatallee tolchee nuun hin salaatu. Waraana waliilleen hin deemu. Walqixxettillee nuuf hin qoodu. Nama addaan qooda ijaan nama addaan qooda jechuu isaati. Nama waliin qixxeessuu jedhe. Gizee waanuu addaan hiru waraana cittuu waraana bakka adda addaa ergee wayita waraanni agartee deemee bakka adda addaa cabsee boojuu fuudhee dhufeen qixxeetti addaan nuun hiruuya wal nu dabarsa. Hojiin sa'aadii kana jedhe. Ammallee waraana waliin hin deemuu jedhe lu'ina. Allahu akbar. In fudhatamaa dubbiin akkana. Jagna waa'ee qaadisiyyaadhaa nuti dubbannee keessaa bahuu dadhabne. Ka biyya Faarisii maqaa isaatiin cabxee qabatamte. Har'a eeybessuun ni danda'amaa ree. Allahu akbar. Yeroo kana Sa'aad bin Abi Waqaas waan biraa hin jenne lafaa ol ka'ee dhaabbate. Yoo gurbaan kun na argaa fi na dhagahaaf lafaa ol ka'ee ka dhaabbatu taate. Awwaasa dihin itti kadhaa naa dhagahaa jedhe duuba. Allahu akbar. Du'aan Sa'aadii awwaatamtu jedhan. Awwaasa dihin itti kadhaa naa dhagahaa jedhe. Yaa Rabbi nama kana jedhe. Yoo wallaalchaaf tahe irra dabriif jedheen. Yoo immoo na argii na dhagahiif ka jedhu taate. Ummata keessa ol dhaabbatee maqaa kiyya balleessaaf ka dubbatu taate. Tokkoffaa umrii isa dheeressii jedhe. Ajiib. Lammaffaa faqrii isatti gadhiisi jedhe hiyyummaa. Sadaffaa imtihaanaaf lafa isa kaahi jedhe. Mokkoraaf lafa isa kaahi jedhe. Dubbii kana sadiin irratti darbatee biraa qaceele Sa'aad bin Abi Waqaas. Allahu akbar. Yeroo makana namni biraa ka nama sanirraa odeesse waan jedhe. Namticha san isaa umrii dheerate umrii dheerinnarraa nyaarri ija isaa kun itti gadi jigatee ija isaa cufee jedhe. Nyaarri ol aanu kun dheeratee ija isaa dho'ise. Hiyyummaa yoo jette rabbitti buusee jedhe lukkuu dhuuftuun qabu. Sanii waliin karaa gubbaa taa'ee ijoolleen dubraatun ka agartee ka harka qabanii waytii lafaa ol kaasan manguddoo jedhanii qunxuuxaa jedhan. Yoo inni qunxuuxe kana jaarsa fitnaa jedhanii irraa utaalan. Biraa fiigan. Jaarsa mokkoraa jedhanii maqaa itti baasan. Inni hoo maal jedhaa deema? Asaabatni da'awatu Sa'adin. Kadhaa Sa'aaddu na dhaqqabee jedha. Kadhaa Sa'aad natti dhaqqabeen na kadhatee na dhaqqabee jedha. Dhoofatu inni illee akkanatti himataa deema. Ijoollee durbaanii qunxuuxa. Dubartii gurguddoo agartee bishaan waraabbatuu deemtu haadha ijoollee tana mara manguddoodha jedhanii gargaaruuf lafaa ol qabuuf itti godhan isaa totorra'ee agartee kaa lafa dha'ee taa'u kana namni nama gargaara. Inni qunxuuxa. Kana jaarsa mokkoraa jaarsa fitnaa jedhanii biraa deeman. Maqaanuu jaarsa fitnaa ta'e. Akkatti duuba agartee itti qeebalamte jedhan. Du'aayin Sa'aadii qeebalamtuudha jedhan duuba. Du'aayin isaa qeebalamtuu beekamaa waliyyi rabbiiti. Du'aayin isaa lafan buutu. Qeebalamtuu. Duuba akkasitti beekama jidduu sahaabatitti du'aayin isaa qeebalamtuudha jedhamee beekama. Inshaallah darsii itti aantuun keessatti seenaan isaa gara dhumaa deemu jira. Finna yoo rabbiin alamaa fedhe itti dhihaadhaa duuba.